Dhimma Abdii Raggaasaa asiiditti nama jechuudha sooshaal miidiyaa kanarra deddeemaa jiru kallattumaan gara obboleessa isaa Addisuu Raggaasaatti bilbilee qulqulleeffannaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Adda nagaa sifaatu akkam jirta fayyaa keedha? Jira diinoo akkam naguma? Galata Waaqayyoo jirta? Jira galata Rabbi alhamdulillah. Maaltu ture maaltu uumame waa'ee obboleessa kee wal qabatee viidiyoo maxxanaa jiru tokko arginee isa qulqulleeffachuudhaaf barkeetti bilbilee miidiyaa kanarra kan deemu wanta qabatamaan qabnedha sirraa ragaa qulqulleeffachuu maaltu ture? Diinoo ko barana sun akkuma ganamu suubii barii salaatu dhuma afanaa nan dhagee. Qaamota seeraa naannoo keenya jiran polisii kee akkas ta'ee jira minaamin jedhanii namoonni naaf bilbilanii innaan hin sobdoo deemanii deebi'ee rafe. Sa'aatii sanatti immoo masjida deemuudhaaf gaafan ka'ee jedhu gaafanii naaf bilbilanii natti himanii obboleessi keenya ajjeefamee namatu meeshaadhaan rukuteedhanii. Okay. Jechuun lubbuudhumaan du'eedhaniiti kan isaan natti himanii jechuudha. Okay. Innaa irra deebiidhaan immoo qaamni seeraa aanaa keenya naa bilbilee abdiin miidhama xiqqoo wayii miidhamee jiraanii meeqa qabii naan jedhe natti hime. Okay. Isumaan amananii gaafanii achi gee namoota na dursanii mana Keerlaand hospitaalii geessan gaafadhu asiidiitu itti namneedhanii. Okay. Miira sana keessa galuudhaanii anis naasoo keessa galuudhaan waa akka asiidiin itti namnetti waan hin dhageef asiidiidhuma jedhanii dooktorri achi jiran illee asiidii ta'uu danda'a waan naan jedhaniif. Qaamni asiidii kanatti naqee baramee adda baaftanii? To'atameera abbichi to'atameera yakkamaan tokko immoo duuba isaa shakkamaan jiru. Jirtu nagaa shakkamaan duuba isaanii jirus immoo qulqulleeffatamaa jiru. Abbaan yakka kana raawwate garuu to'annoo seera jala oonee jira kutaa magaalaa Afurii jechuudha. Okay. Naan illee miira kana keessa galeeni beektaa akka wanta asiidiidhaan gubate jedhanii waan natti himaniif gaafa naqee ilaalu wantichi asiidii waan wal fakkaatee jiruuf. Gaafan isallee gaafadhu asiidii ta'uun afaan beeku wanta akkasuma godhe waan natti namni hin beeku eessan jiraachaatu waan tureef namoota tokko gaafan gaafadhu asiidiidha waan jedhaniif. Miira kanaan illee poosti godheenii akkasuma immoo dhimma kana immoo waajjira poolisii deemee qulqulleessuudhaaf gaafa naqee jedhu hiriyoonni koo waajjira poolisii achi keessa kan hojjetan poosti gootee namoota walitti buusaa jira wanta ta'eef nu haqinaan jennaan haqeen jira. Kanatu ture diinoo koo wanti jiru kanadha. Okay, qaamni amma wanti duuba isaa jiru dhimma amantii kan wal qabatudha moo akkami? Hin barre gaamma waajjirri poolisii wanjalmaa maarii nama qorannaarra jira. Lakkoofsi bilbilaa ishee kaleessa eenyu wajjin akka haasofte teekistiin eenyu wajjin akka inni barraa ture minaaminiin illee qorannaarra jira. Kanarra gaa wanti adda baafame hin jiru garuu dhimmichi dhimma amantii natti hin fakkaatu gaa'utu amantii ta'e nama dhuunfaatu godhaaree waliigalaan waan godhamudha. Amantiin nama miidhus hin jiru amantiin nama gubus hin jiru. Okay. Kan amantii walitti buusuu barbaadetu kana raawwate ta'uu danda'a malee wantichi amantii bakka bu'an natti hin fakkaatu. Odeeffannoo tokko yeroo sooshaal miidiyaa irra deemu haadha manaa isaatu asiidii kanatti dhaqee jedhu amma ministri kun lakkisoba. Malee haadha manaa isaa kan wal qabatu miti jechuudha. Hin barre gaalee amma dhugaa dubbachuuf anis akkuma keessan abdiin kan inni jiru furiidhaan kanan jiru walatteedha. Anis akkuma keetii namoonni waa meeqa haasaa jiru malee waan hin beekullee anis ganaa waajjira poolisii seenaan jira malee qulqulleeffachuudhaaf. Wanta qabatamaa ta'e waan dhugaa ta'e dubbachuun immoo seera duratti illee gaarii ta'a si gaafachiisas illee dogoggora information dogoggora walaatte. Isa kanaaf ammataan kollee ganaa qulqulleeffachuuf waajjira poolisii seenaa jira garuu yakkamaan dhimma kana raawwate immoo to'atamee jira. Tole guddaa galatooma yaada kana nuu kennuu keetii fi miira keessaa ba'a tasgabbaa wanti hundumtuu Waaqayyo lubbuusaa baaseera waan ta'eef iyyuu dhimmi amantaa gamaa akka manaan dhimma amantaa akka hin taane wantichi karaa waajjira poolisii sila qulqullaa'u immoo qaamni kamiyyuu tasgabbaa'uu qaba. Wantichi akka inni dhimma amantaa hin taane kanan beeku meeshaaleen karaa qabanii fi sagalee qabanii nama san harkatti qabameera. Meeshaaleen karaa qabanii fi sagalee qaban harkatti qabamee jira. Kanas immoo waajjirri poolisii bira ga'ee wajjin qabee jiraani meeshaa kana wajjin. Okay. Wantichi yookaan namni itti bituu yookaan immoo dhimma dhuunfaan jireenya nama kana obboleessa kootii nama hin barbaannetu ajjeesuu barbaade yaalii kana godhe malee. Okay. Kiristaanotatu ajjeesuudhaaf abdiitti dhufe yookaan immoo abdii akkas taasise otoo hin taane
dhimmichi nama jiraachuu lubbuun jiraachuu mucaa kana naman barbaanne yookaan bakkeerraa yookaan keessoorraati itti bitamuudhaan nama dhuunfa akkana godhe inni shakkiin akkasiin qaba malee wanti kun amantaa wajjin waan wal qabatu illee natti hin fakkaatu. Sababiin isaa faarfattoonni hedduun amantoonni hedduun baay'een isaanii ijoolleen pirootestaantii ta'an biyya fagoorraa naannoo Boolee Bulbulaarraa Laga Xaafoorraa iddoo garaa garaatii dhufanii naa birmatanii dhufanii amma isaanii wajjin yaalchisaa jirra ijoollee Pheenxee wajjin. Kana kuno. Nu kan beeknu amantaan keenya gargar yoo ta'e oromummaan keenya tokko oromummaa keenya beekna malee namni kamiyyuu mirga isaati amantaa kamitti amanuu fi amantaa walii kabajnee oromummaa keenya immoo waliin tokkonfannee waliin jiraachuudha. Kanaafiyyuu qaamni badii kana geggeeffame sababii qoratamaa jiruuf qaamoleen waan hin fakkaanne maxxansaa jiraniif erga maalii qabda? Dhugaa dubbachuuf taanaani nun amantaa adda adda qabna garuu oromummaa walitti qabna. Peejii tokko ijoolleen fidanii natti argisiisaa turanii waaqayyo faa galatu baga gubatee utuu du'e minaamin kan jedhullee maxxansi baay'ee fokkisu tokko meeqa argaan ture. Abdii jechuun uummata Oromoo keessaa nama tokkodha. Kiristaana keessaa nun dhimma amantaa utuu hin taane nun oromummaadha kan walitti nu fidu. Otoo kiristaanummaa bicha walitti qabanna ta'e Laga Xaafoorraa, Boolee Bulbulaarraa, Boolee Ruwaandaarraa ijoolleen kiristaanonni paasteroonni tajaajiltoonni yaa'anii dhufanii abdiin akkamsiisanii. Innaa isa kanaaf jara kanaaf kanan dhaamu yoo jiraadhe yoo waaqayyo keessan sodaattanii yoo rabbi keessan sodaattanii otoo waan miira namaatti bu'u poosti gochuu arrabsoo garaa garaa otoo dhiiftanii jedhee dhiiga oromummaa keessaa immoo dhiiga wareegamtoota keenyaatiin isaaniin nan kadhadhaan. Guddaa galatoomii yaadannoo kennitee fi ragaa qulqulluu waan laattee fi ulfaatu jechuu barbaada. Ishi galatoomii diinoo kosh. Egaa hordoftoota yeroo mul'ataa turtiin waliin gootaniif galatoomaa akkuma yaada qabatamaa fi dhugaa jiru sagaleedhaan obboleessa keenya Diinaa ol jechuudha. Obboleessa Abdii Raggaasaarraa ragaa qabatamaa fi quubsaa jechuudha. Akka inni maxxanse gurra keessaniin dhageessanii jirtu jechuudha. Yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti jechuudha wanta addaan qoodamee ifaa namaaf hin ta'in dursa namoonni waa baay'ee odeessu. Haati manaa isaa akka zayitii danfaa gaditti naqxedha. Ganama akkuma hirribaa ka'een gaafa feesbuukii seenu jechuudha. Waa'ee makana odeeffama. Garuu dhugaan jiru haadha manaa isaa miti jedhanii wanti obboleessa kanarra ga'e baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Akka nama tokkootitti diina ofiittiyyuu hin ergii waan akkasii nama ofii miti jechuudha. Nama afaan tokko dubbatudha nuti nama biyya tokkooti. Haa ta'u iyyuu malee obboleessi keenya kun yeroo baay'ee amantii kiristaanarraa gara amantii musliimaatti dhufee yeroo baay'ee jechuudha. Namoota yookaan raajota keenya akka inni baay'ee qeequ hin beektu jechuudha. Garuu haa ta'u malee namni amantii isa jaallatu namni amantii isa kabaju amantii namaan qeequ amantiin kamiyyuu immoo amantii nama arrabsi kan jedhu hin jiru jechuudha. Garuu namni akkuma hubatetti akkuma isaaf galittidha kan dubbatu. Asirratti kan ani dubbachuu barbaadu namoonni jechuudha obboloonni koo amantaa kiristaanaa obboleessa kana baga warri jettanii akkasuma immoo jechuudha jechaan taane warri barreessitanii dogoggora. Maaliif jennaan macaafni qulqulluun obboleessa kee yoo cubbutti kufe kadhadhaa fi gorsaa jedha malee qubatti qabi hin jedhu. Sinii galee miti obboleessa kee yoo kufe kaasiidha malee obboleessa kee yoo karaarraa bade deebisiidha malee bakka inni kufetti baga jechuu bakka inni dogoggoreetti baga jechuu miti jechuudha. Kuni aarii inni kanaan dura viidiyoo garaagaraatiin amantaa kiristaanaatu kenna namoonni baay'een quuqama qabu. Garuu akka macaafaatti asii yoo kabalan asiin itti qabi jedha. Akkasuma immoo wanta hama isa gaarii mooyi jedha. Kanaaf obboleessa kana baga waaqayyo lubbuu isaa oolchin jedhanii akka nama tokkootitti. Garuu namni kamiyyuu jechuudha dhalata malee hagam beekamtii qabaate hagam amantaa namaa jaallates hagam amantaa namaa qeeqesi namni akkaataatti biyya lafaa kanarraa du'u hin beekamu jechuudha. Isa kana immoo namni waanuma facaase hammatadha macaafni. Isa kana dhugaa jiru akkatti jireenya nama kanaa namni kuni jechuudha amma kan isa miidhe nama kiristaanaayyuu miti jedhan. Amma akkuma sagalee isaa ageessan kana wantichi wanta amantaa miti. Wanta quuqama gara biraati. Yookaan biyya keessaa yookaan biyya alaa namuma guddina nama kanaa jibbetu itti bichisiisee haa ta'u. Akkasuma namni kun jibba nama sanaa qabaa yoo ta'e hin beekamu malee
Rattaadhaan miti wantichi ta'ame kuni jedhamee obboleessaa ragaa qabatamaa laate jechuudha. Akkuma dhaggeeffattanii viidiyoo duraan dhaggeeffattanii irra deebaa dhaggeeffadhaadha. Kuni haadhoo isaati jechuudha. Bilbilaan wanta miidiyaa kanarra adeemame odeeffamu caala kunoo obboleessi keenya Diinaa Ol akkasitti ragaa qabatamaa quubsa haala kanaatiin fidee maxxanse jechuudhaan isattan amana isa miidiyaa kanarraa jaartii isaatu zayitii danfaatti naqee minaamin jedhanirra jechuudha. Abdiin mataasayyuu waan isatti nam'ee of hin beeku jedhee obboleessi isaa wanta isatti nam'eeyyuu hin beeku jedhamee ilaalcha dooktarii tokko tokkoon asiidii itti nam'ee jedhama. Garuu asiidii miti. Asiidiin gaafa namatti namu keessumaa ijoollee mana madaamii jirtanii gaafa bishaan guutee deemuu didu jechuudha. Amma kushinaa keessaa jechuudha. Madaamiin kun asiidii fidde jechuudha. Asiidii sana gaafatti namu keessaadha akkasitti danfee utaaleeti bakka xuriin bishaan sana cufe baggo'ee bana jechuudha. Kun immoo namoonni tokko tokko komentii irratti asiidii toto itti nam'eera ta'ee mataansa rifeensi mataasaa iyyuu hin hafu gadi quncaa qaamni isaa kun iyyuu nafuu dubbuutiin iyyuu darbuu danda'a asiidii miti zayitii danfaa yookaan bishaan danfaadha malee jedhanii odeessochuudha. Namoonni maalummaa asiidii beekan jechaadha. Asiidii baay'ee keessan barachuu dandeessu jechuudha. Humna guddaa kan of keessaa qabudha. Kanaafi asiidis ta'e bishaanis ta'e zayitis ta'e namni kun amma danda'e nama kanarra miidhaan ga'uufidha. Kan inni yaadee jiru garuu waaqayyo lubbuu isaa oolchee jira. Kana caalaa immoo jechaadha namni kun gaafa isa fayyisee gara sooshaal miidiyaa isaatti deebi namni kun maal akka dubbatu walumaan ilaalla. Inni guddaan lubbuun isaa baga ooledha. Itoophiyaa keessatti karaa amantaa musliimaa ta'u karaa amantaa Pheenxee haa ta'u karaa artistoota beekamoo haa ta'u namoota guddina garaa qaban namoota sooshaal miidiyaa kanatti beekamtii qaban dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa keessa umuriin dheeratanii maal akka ta'e naaf gaaffiidha. Du'uu ala namaatti hin gammadu. Dhalli qajeelaan tokko yookaan immoo kiristaanni dhugaan tokko. Ammas dhaamsa koo isa xumuraa kiristaata taanattanii du'uu namatti hin gammadina. Maaliif jennaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos cubbamootaaf jedhee fayye. Du'aa ka'ee fayye. Kanaafi sin immoo ala namaa taatanii nama akka keessaniitti amantii kamaa hordofu akka barbaadee haa ta'u. Maaliif jennaan har'a biyya lafaa kanatti namni kamuu firii deemii qaba bakka. Firii deemii qaba. Abbaa barbaadeetti amanee abbaa barbaadee arrabsee garuu namni biyya lafaa kanarratti hafu hin jiru. Guyyaa isa eegee namni hundumtuu firdiidhaaf guyyaa dhumaa hin dhaabbataa jechuudha. Kanaaf wanta lafarratti go'u namni hundumtuu jechuudha. Guyyaa dhuma isaatti ija isaa nyaata wanta ta'eef afaan namatti hin darbiina. Raajii keenya akkas jedhee namni raajii tuqee fi namni sagalee waaqayyootti qoosee ulfinan argatu yookaan immoo kabajan argatu ija isaa argataa bu'aa isaatii argataa warri jettan inni kuni abbaa firdii namatti ta'uun gaarii miti. Maaliif jennaani Phaawulos waldaa kiristaanaa diigaa ture. Phaawulos kuni jechuudha waldaa kiristaanaa diigaa ture amantaa kiristaanaa lafarraa xaraguudhaaf otoo inni deemaa jiru jechuudha. Gooftaa Yesuus itti dhufee maaliif na ari'atta yeroo jedhetti jechuudha. Eenyu ati gaafate sinii galee. Kanaafi isuma sabasaa ari'achuudhaaf biyyarraa gara biyyaatti aangoo laatamee biyyarraa gara biyyaatti deemee amantoota ari'achaa jiru waaqayyo ofitti isa mul'isuuf jedhee ija isaa jaamse. Achi booddee fayyise. Namni kun gaafa achii ka'u jechuudha Phaawulos waaqayyoof ergamaa ta'e addunyaa kanatti wangeela lallabuutti ka'ee jechuudha. Kanaafi booruu abdiyyuu nu hin beennu. Maal beenna? Waaqayyoo harka isaatti isa fayyisuu danda'a. Hin beekamu. Abdiimti kun boru harka waaqayyoo dhaquu danda'a. Waan irraa beeknu hin qabu. Bakkuma jirutti immoo fayyee saba isaatti deebuu amantii isaatti deebuu danda'a. Kanaafi afaan hin darbinu. Akkamitti jiraanna malee boruu keenya waaqayyo bicha beekaa jechuudha. Kanaaf ilaalcha haa godhannu. Miidiyaa kam ilaaltanii waan hamaa dubbachuutti hin fiigina. Dhugaa jirtummoo oton hubatiinis immoo suura garaagaraa olii gadi ari'uu isa kanarraa of qusadhaadha. Kanarraa as geenyerraa kaboruu isaa waaqa beekaa. Inni guddaan ooluu isaatti waaqayyoon galateeffanna. Turtiin waliin gootaniif galatoomaa isiniin jedha.